jiraadu Hiree ke jiraadu Hiree ke rakkadhu Wali wajjin taane jaalalli fiinine Firisaatu nargine deebinee facaanee Taka kodanne fudanne ofida damne tu alaga daflanne Hiree kenya taka kodanne fudanne ofida damne tu alaga daflanne Kanaaf ishii kana urjinaa kee. Madaraa kee. Tunaa kee naganaa jedhu. Okay? Suba dhaggeessee tu natti faanuma korra deemtee dhuftu. Kanuma eenyu sitti odeessee? Sila gaaddiduma koo ilaaltee deemte miti ammatti. Anamoo si kan faana nama hordofu. Si malee maalitti dhageesse kanamoo? Akka abdiin koo jedhamu. Waan geessee jechuu dura maalan geessaa jedhaniitu sammuu ofii mariisisuu caala giifti. Maalin hojjedhaatuun jedhini ati mee oduuma kee dura caala. Maalin odeessaa mati? Nuwaadha ko akka shiroo faffatee mitiim kan inni geessa. Namni biyya alaatii dhufe keekii yookaan achimmoo piizaa malee taffataa shiroo kee kanan barbaadu. Adaraadhi. Keekii soo ta'e piizaa kee soo ta'e maal bargariin jira ka bargarii geessuu nan danda'anu. Isaaf faadhaan ati piizaa geessiteetu ilma keetiif immoo piizaa sana dhugjiisuudha miti. Ani kanan jedhu. Gatii piizaa moo gatii bargarii caala anis herregni kuni. Si rakkisti si dogoggorsitii akkamitti waasa. Ofumaan dhama'een innoo manichi cufameera. Maali mee herrega kana taanaanis yoo dogoggora rakkinan qabu. Dogoggora fi sirreeffatu malee wanti dhufu hin jiru. Sirreessiteetti. Yeegiitti ko anaafati kana booda istaandiingiin keenya tokko miti. Istaandiingi. Standing miti standardi jadi dubbat nun warra baratani filmi ko nama baratedha standardi jadi nasirreeffatu sirreesse ka kuno atis ilmi kees baratan ilmi kee kuno barateetu miti akkuma dhagaa buuraa kan inni mana keessa isa baratedha ilma koo gaan argita tiiviitti la yeroo inni tiiviitti mul'atu inni barate sun lafa lixxannabdi ilma kee wajjin yeegiitti ko ani dubbiin barbaadu abdii koo galanni haa ta'u. No,
didaa koo naa fudhatee deemu. Didaadha kan muuxannoo qabu. Kanaaf iyyuu didaa fudhannee deemna haa jedhanii koreedhaan taa'anii murteessaniiru jedhan. Gubadhu gaa. Ilma kee koreedhaan didaa. Inni koreedhaan didaa filate suni. Filatamnaani inni mataan isaa korata kana Gubadhu gaa. sitti hima laa. Gubadhu gaa. Koreedhaan murtaa'ee deemuu fida ilmi koo maal. Hin beeku maal hin baranne. Gubadhu. Sabarateedha. Gubadhu. Hin deemu abdiin ala koo abdiin koo kan koo. Inna gubadhu. Ofuma baattee deemu. Gubadhu. Gubadhu. Essa Nyaatichi keekii fidee mucaakooti. Kanaaf jecha keekii fidee fide. Keekii burtukaanni fi Maal qaba maal rakkina qaba. Mucaakooti bar waan biraan nyaatu jedheetaniin kana kan fidee fi dhufe qarshii hedduutti baaseetanii fidee fi dhufe. Maazar hin danda'amu seera ta'uu waan ta'eef. Maalan godha seen jechuudha. Hin danda'amu Maal wayyaree egaa deebiseen fudhadhee galamoo kana maal godha gama. hin danda'amu kaa seera ta'uu waan ta'eef. Tole sababa waroo arguu hin danda'u ree. Tole naa waamsismii maalo. Eenyu kaasa? Abdii. 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 Nageenyi koo inni irraa madde si haa ga'u urjii. Urjii. Utuu argaa keessiin quufin dubbiin dharaa na mudattus sakondii takkaafillee otoo si yaadin taree hin beeku. Urjii koo. Wanti hundi akka haaraa sitti ta'u nan beeka. Garuu kutannoo fi onnee kee cimaa saniin akka injifattus nan abdadha. Urjii. An akka namni yaadu sanii miti. Yakka kana keessaa harkan qabu. Na amani sanyii xiyya. Dhugaan hin qallatti malee hin jittu jedhanii miree. Atis yeroo dhihoo keessatti na hubatta jedhee yaada. Yeroo gabaabaa keessatti nan baha jedheen abdadha. Waan dhiyaa fi barii uume murtee naaf kenna. Atumti na amani. Injifannoon tan dhugaatii yoomuu. Abdii mana sirreessaarraa. Naguma? Akkam? Fayyaadha. Lakkii anoo haadha koo keekii tokko hojjechiiseetan siif fidee dhufeetan hin seenu naan jedhan.
Okay, rakkoon qabu maal namni hedduu dhufaara rakkoon qabu. Anoo malee gadhee malee barsi gaafachuu wallaalee miti Rakkoon dhalatu. qabu nama baay'ee dhufaara namni na cinqaan ayyuu namni baay'ate namni. Didaanis manaan bahu isa dhiiseetanis bahuun natti ulfaateetu malee si gaafachuu dadhabeetan miti dhalatu. Maali gaa beekta miti eegaa hojii isa kamtu jiraaree manuma oola malee maal godhabe. Kanumaaf jedheen si baqadhee malee barsi gaafachuu wallaalee miti dhalatu. Nama baay'ee dhufaara namni na cinqaan ayyuu namni baay'ate namni. Maaloo dhiifama naa nan gaafanne naan hin jedhin abdii abshir hin baata. Hin baata waan tokko rakkinni hin jiru. Hin yaadda'in hin baata. Hin iyyina nutis hin waacna nutis hin baata. Ani si gaafachuu dadhabee bar yeroo madhabee kan malee bar si gaafachuu dadhabee kan maaloo dhalatu dhiifama naa. Sinirratti ilaalle dhugaa. Anoo barkeetii gashuu jedheetan hin barsi hojjechiisee fide dhufuun koo. Seera yoo ta'e seera. Anoo bara kuma warra kaanii shirooma kana walitti faffateen fidu jedheetanii mana kootti gaa keekii hojjechiisee fiduu shirooma kana walitti. Alakkin inni yaa'uma dandeenyu dhufe. Tole gaa ta'u. Haadha didaa inji rakkatin agaruu dhugaa. Tole haa ta'u maalan godhetteeti. Rakkoon qabu dhugaa haadha didaa inji qabin. Humna kooti oli. Waaqayyo nagaan si haa baasu. Amiin haadha didaa. Nagaan si haa baasu. Haqa kee jedhu qabu. Haqa kee waaqayyo siif haa. Galatoomii haadha. Jedhi gaa nagaatti. Ulfaadha. Tole. Tole haadha didaa. Adaraa gaan immoo didaa kanas immoo sumatti ni abdadhe. Suman eegaa jira gaa waaqayyo nagaan si haa baasuutii irratti haasofna. Rakkoon qabu. Tole. Tole haadha didaa. Tole Feenet, amma fayyiteetta fakkaata. Homaan jedhu amma naa wayya. Fayyummaan kee hoo akka mala gaariirra jiraa? Homaan jedhu guutumaan guutuutti fayyuu baadhus amma naa wayya. Mee raawwii yakkichaa jecha kee fuudhuu waan barbaanneef gocha yakka raawwatame duraaf duuba isaa eegdeetu nutti himta. Saajin jecha sheeraan of fuudhu. Maqaa kee guutuu natti badhume. Feenet bariisuu. Bariisoo yoo? Bariisuu kennaa. Umurii kee? 27. Haala maatii? Abbaa koo waliin jiraadha. Yeroo jettu akkam? Lakkii qarreedha. Yeroo. Amantii kee? Waaqeffattuu. Sabni kee yoo? Oromoo. Araada adda addaa irraa bilisaadha akka? Bilisa. Tole Saajin gaafii keessatti fufuu dandeessan. Tole Feenet, mee waan raawwatame tokko lamaan nutti himtaa? Gurbaa kana faana hagam waliin turtani? Waggaa dheeraa waliin turree jirra. Maali hariiroon keessan? Wajjin bultii ijaarrachuuf ture. Wal fuudhuudhaaf turtanii? Beellama walii beellamnee turre.
Heeruu akkam nagaa maatiin nagaa Nagaa keenya. urjiin nagaa siitii Urjiin jirti. Xalayaa si ergiteetti. dhugaa okay jalee nubbise Xalayaan si dhufee na gammadde. Tol. harmeeffaa urjii fana kanaa jedhe Nan dhufa. bye. Doktor. Maqaa akkam goote doktor? Mucaa kana dhabeenyaan takkaa jiraachuu hin danda'u. Anaaf mitiis immoo hidhata ta'e kan walitti nu hambisuu danda'u. Tokkoof tokko mucaa kana qofaadha. Please doktor. Calna jalaan jedhi. Kuma haalichi baay'ee rakkisaadha. Kanaafu nuti akka ogeessa fayyaatti lubbuu baasurra lubbuu oolchuu filanna. Kanaaf hamma danda'ametti si duukaa dhaabachuu yaala. Ijoollummaa keenyarraa jalqabneetii wal jaalanna ture. Amma hoo maaliif walitti buutanii? Biyya alaatii galee inni. Yeroo dheeraaf waggaa dheeraaf achi ture as gale. Egaa as galee booda yeroo baay'ee walitti dhufna ture. Waan baay'ee irratti dubbannee walii gallees turre. Yeroo gabaabaa keessatti akka wal fuunu akkasitti natti himaa ture. Yeroodhaa gara yerootti garuu amalli isaan jijjiirame. Maaliif waan beektu qabdaa? Dhiyoo kana Jimma deemee ture. Jimmaa yoo deebi'u intala urjii jedhamtu takka akka fidee dhufee beeka. Achi as na argachuu yuun fedhiin qabu. Manaallee gadi hin ba'u. Isii waliin mana keessatti sagaagala. Sababa saniif fuula na dhoowwate. Bilbilee yeroo dheeraa keessatti na beellameeti. Yoo wal arginu akka waliin ciisnu qofa na gaafata. Ani immoo nama akkasiitii miti. Isa wajjin waan akkasii badheetti raawwachuu hin danda'u. An kabajaadhaan durbummaa koo eeggadhee itti heerumuu barbaada. Adada na argateen wajjin haa ciisnu naan jedha. Sababni inni guddaan isa kana. Obsee taa'aa ture. Akka wal fuunuuf jennu maatiin kiyyallee maatiin isaas beeku waan ta'eef obsaan isa eeggachaa ture. Garuu inni intala biraa biyya baadiyyaadhaa fidee manatti galfate. Tole Feenet. Urjiin mana abdii keessa jiraachuu eeyyudha kan sitti hime? Obboleettii isaa. Abdi, akkam nagaa keeti? Ani nagaa kooti. Ati akkam jirta? Mana sirreessaa sanatti barteetta? Abdi,
baay'een gadda. Anaaf jettee kana hundumaa keessa seenti. Abdi, ati garuu dhuguma yakka hojjetteetta? Ani yoomiyyuu yakka hojjetta jedhee hin yaadu. Hin amanus. Homaa miti. Rabbi dhugaa keessiif baasa. Abdi, akka ati nagaa kee taate Hiiraan natti himteetti. Akka ati daftee baatu immoo abdii guddaan qaba. Jabaadhu. Ati nama gaariidha. Yoomiyyuu sin irraanfadhu. Ulmaati naaf oolte. Yoomiyyuu hin dagadhu. Abdii jabaadhu. Akka ati daftee baatu nan abdadha. Hamma deebinee wal arginutti nagaan naaf turi. Baay'een si kabaja. Urjiirra. Gocha yakkaa sirratti raawwatamee duraaf duuba isaa eegiitii nutti hima. Baay'ee waan jaaladhuuf gara ganda isaaniitti deeme. Naannoo isaatii meeqa ta'a? Gara naannoo 9tti. Guyyaa maal kan? Guyyaa keessa. Achi waamsisee niin dubbise. Nagamaan na dubbise. Wanti jiru bakkatti deebi'e jedheen ufitti yaade abdiin kutanne. Inni garuu na qabee konkolaataa keessatti na darbee na galche. Konkolaataa akkamiiti? Vitsi shaarpiidhaan afaan koo hidhee. Lakkoofsa gabatee isaa qabatteetta? Qabanne. Isa booda maaltu raawwatame? Egaa magaalaadhaa na fageessee booda konkolaataa duubatti. Magaalaa keessaa garamitti si baase? Bakka bosona jirutti na fide. Bosonichi maal jedhama? Beektaa? Hin beeku. Bosona isaa keessaa erga si ga'e maal sirratti raawwate? Na rukute. Maaliin? Hadduudhaan ammoo harka koo akkas na godhe. Si muree? Tole Feeneet. Abdiin yeroo gocha kana sirratti raawwatu wantoota garaagaraa fayyadamee ture harka isaa irratti. Harka isaa irratti waa maratee ture. Waan akkamiiti? Waan akka maaksiiti. Gurraacha. Harka isaa golgee ture? Harka isaa lamaanuu. Yeroo gochi kun raawwatamu namni naannoo sana tureeraa? Homtuu hin jiru. Isa booda hoo? Achi booda konkolaataa karaa duubaatiin harka koo hidhee afaan koo irratti pilaastarii maxxanse. Konkolaataa karaa duubaa jechuun borsaa isaa keessa moo maali? Duuba na kaa'e. Eessa si geessuudhaaf? Lagatti sii darbaa. Morma keessarraa qalaanaan jiru. Isa booda gara kam si geesse? Hin beeku. Achi keessaa akkamittiin baate? Hin beeku karaatti dhaabsisanii. Bansiisanii achi keessaa kana baasan qofa beeka. Eenyutu? Poolisootatu isa dhaabsise. Isaan arge. Ati akka borsaa konkolaataa sana keessa jirtuu fi yakki kun sirratti raawwatamu eenyutu poolisiitti hime? Hin beeku. Borsaa sana keessaa poolisiitu si baaseere? Isaantu lubbuu koo naa oolche.
Isa booda gara kam deemtan? Hospitaalatti na fidanii. Tole. Yaada biraa waan hafe waan ibsattu qabdaa? Ammallee bakka ciisuu kanatti dhufee akka nan ajjeesneef sodaadha. Lubbuu koof sodaadha. Kanaan durallee dhufee isin biratti himadhee ture. Akka jedheetti godheera. Raawwateera. Amma immoo lubbuu koo akkana keessaan baasneef sodaadha. Homaa rakkoon hin jiru. Namni gocha akka kana sirratti raawwate yeroo ammaa kana to'annaa seeraa jala waan jiruufi asitti dhufee yakka biraa sirratti raawwachuu hin danda'u. Saajin jecha ishee irratti nu mallatteessisi. Tole feene maqaa ta'e guutuuf mallattoo sirratti nu mallatteessina. Tole feenet xumurree jirra. Waa'ee dhimma keetiis qorannaa isaa ittuma jirra. Waaqayyo si haa fayyu. Garuu kuma dubartoonni kuma meetiin dhufte